funyoo arba hidhe. Seenaa gabaabduu tanarraa waan hedduu barattan jedhee waan abdadhuuf hanga xumuraatti akka dhageeffattan isin affeereera. Jaarsi beekaan tokko kaloo arbaa tokko keessa deemaa osoo jiru arboota hedduu gurguddaa ta'an haala salphaadhaan wadaroo xixiqqoo miila isaanii tokkotti hidhamee jiru qofaan dhaabbatan arge. Iddoo wanti biraa tokkollee isaan dhorguu hin dandeenye keessatti funyoo baay'ee qal'oo taate tan eenyullee haala salphatti kutee biraa deemuu danda'uun hidhamanii dhaabbachuun isaanii maaliif akka ta'e gaafii guddaa itti ta'e. Arboonni humna isaanii fayyadamanii gaara diiguu danda'an maaliif funyoo kutanii kaloo keessaa miliquuf yaalii akka hin goone yoo argu guutumatti burjaaja'e. Eeyyan silaa salphatti akkas gochuu danda'u turan. Kan hedduu nama ajaa'ibu garuu akkuma tasaallee yaalii hin godhan ture. Sababa isaan akkas godhe deebii isaa beekuu waan barbaadeef nama naannoo sana eegu tokkotti siqee arboonni sun maaliif funyoo xixiqqoo san kutanii miliquuf yaalii hin goone jedhee gaafate. Innis akkana jedhee deebiseef, dhalatanii osoo hin turin yeroo baay'ee xixiqqoo turan funyoo hamma wal fakkaatuun fayyadamnee isaan hidhaa turre. Yeroo sanatti yaalii ni taasisu turan garuu umrii sanatti funyoon sun isaan qabuudhaaf gahaa turte. Akkuma guddataa deemaniin kutanii deemuu akka hin dandeenye akka amananiif haala mijeessiti. Funyoon ammayyuu isaan qabuu akka danda'u waan amananiif gonkumaa harkisanii kutuudhaaf hin yaalan jedheen. Sababni guddaan arbi kunniin bilisa ba'anii kaloo san keessaa hin miliqneef akkuma yeroon darbaa deemuun humna isaaniitiin kutanii deemuun hin danda'amu jedhanii keessoo isaaniitti amananii waan fudhataniif malee funyoon sun arba guddaa kan hidhee qabu ta'eetii miti. Dhaamsa waliigalaa seenichaa. Seenaan kun galma barbaaddu gahuudhaaf humna keessoo keetiitti amanuun tarkaanfii hunda caala barbaachisaa akka ta'e kan ibsudha. Funyoon hidhee si qabe hamma fedhe duubatti si deebisuuf yoo yaales humni kan kee isaa ol akka ta'e amanii kutii ofirraa gatii imala kee gara milkiitti gootu sodaa tokko malee itti fufi. Dheengaddas ta'e kaleessa waan cituu dideef har'as akkasuma jettee yaaddee fuuldura kee ofitti hin dukkaneessin. Yeroo hunda wanti ati galmaan gahuu barbaaddu ni danda'ama jettee yaaddee amantaa guutuudhaan hangasiif milkaa'utti itti fufuu qabda malee hidhaa kamiifuu harka kennitee iddoo turte dhaabbattee hafuu hin qabdu. Eeyyan hamma barbaaddu tarkaanfachuu akka dandeettu ofitti amanamummaa qabaadhuutii deemsa kee itti fufi. Jiruu kan kee jijjiiruudhaaf carraawwan qabdu ilaali malee hudhaalee jiran irratti xiyyeeffattee hudhamtee hin hafin. Eeyyan jijjiirama waaraa barbaadda taanaan keessa keetii jalqabuu qabda. Humna keessa keetii ofitti amanamummaa guddaadhaan fayyadamnaan humni lafaa kan si dhaabuu danda'u tokkollee hin jiru, hin jiraatus.